Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nagaaf kabajni jaalallee fulfinnee lafa jirtan hunda keessan isin haa ga'u jenna. Egaa na hordofaan afaan bu'aa kaan maaster keessan iseenna. Erga keessa seennee walakkaa kana ni filannaa. Achi booda sagal kudha jaha ni filannaa. Sana booda bakka viidiyoon keenya jiru miidiyaa rukunnee keessan iseenna. Viidiyoo keenya. Video keenya erga baafannee fakkeenyaaf viidiyoo keenya kunooti ni hordofna. Waan takka misqala daraa waan nama rakkisu hin qabu. Okay. Dhume jechuudha kanuma. Asitti gaa fakkeenyaaf amma yeroo viidiyoo kana akkas godhu viidiyoo isii kan green screen kana buufatee ka'uu qaba jalqaba. Buufatee daqiiqaa amma akkasiin dheerattu ilaalee ka'uu qaba. Okay. Erga sanaas amma gaa green screen dhaqee fudhata. Asiin seenee miidiyaa keessa seenee green screen bakka inni jiru. Bakka itti buufatee silkii isaatti gadi buusee dhaqee fudhata. Nooti. Okay. Koosii guddisee gadi buta. Chuwara dudduubatti akkana buta. Sana booda bakka kana seenee yoo iddee kanatti fakkeenyaaf tuqaa isiin kun yoo isin magariisa taate rakkoon qabu yoo magariisa hin taane immoo as rukutee bakka magariisaa bifa magariisaa kana filatee raayititti godha. Achi booda bakka kana dhufee kanatti buta. Sana booda balleesseera xiqqoo gaditti buta. Achi booda wanti saafu maali? Yeroo harka isaa kanatti walitti fiduu qabu. Fakkeenyaaf isan achi jala dhokatee akkanatti as baasa. Akkanuma jechuudha. Fuuldura dudduuba itti kutta. Fuuldura dudduuba itti kutta. Qubaan addee kana abdee asitti fiddee wal qixxeessita. Kanuma jechuudha. Yoo inni hafee asitti akkana buttee qutti qulleessita. Barreeffamni isaa kana barreeffattee gennaan yuutuubii keessaa gadi buufatta. Isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana barreeffama kana barreeffattee jennaan gadi sii bu'a. Yuutuubii irratti barreessitee yuutuubii irraa gadi buufatta jechuudha. Jalqaba kana buufattee erga kaatee booda viidiyoo isa kana waraabbatta. Fakkeenyaaf amma sakandii 10 hangi dheerina isaa sakandii 14 garuu hammi hojii qabu sakandii 10. Kanaaf akkasitti boodhaatti fayyadamaa galatoomaa alfaadhaa. Gadi buusuun immoo bakka kana tuqxaa. Ekispoortii goota kalas. Gadi si bu'ee jechuudha. Galatoomaa alfaadhaa isin jaallannaa nuuf jiraadhaa.